hordoftoonni fi dhaggeeffattoonni YouTube Ibro Online bakka jirtanitti nagaaf jaalalli kiyya isiniin akka businiin jecha oduu guyyaa irraa qabadhee kan isinii dhiyaadhu an Ibro Online dha. Bakka jirtanitti akka nu hordoftan hanga dhumaatti qophii kiyya obsaa fi kabajan akka dhaggeeffattan asumaan dhaamsa isinii dhaama. Oduu amma nu ga'e qabna. Har'a guyyaan fulbana 25 bara 2020 hidhamtoota siyaasaa Oromoo kanneen shororkeessummaadhaan himataman gara mana murtii Qaallittiitti dabarfaman. Hidhamtoota siyaasaa galmee obbo Jawaar Mohaammed jalatti argaman 24 keessaa kanneen harka mootummaa jiran manneen hidhaa idileetti akka dabarfaman guyyaa kaleessaa manni murtii Lidataa murteessuun ni yaadatama. Murtee kana faana dha'uudhaan yaadni faccisaa bukaattotaa kan hidhamtoonni kun namoota siyaasaa biyyattii keessatti dhageettii uummataa guddaa qabanii fi dhiibbaa uuman waan ta'aniif bakka fayyummaan isaanii mijawaateetti akka hidhamuu qabu jedhu yaada bukaattoo koffisaa godhuudhaan yaada poolisii fudhachuudhaan manni murtii dabarsuu dhagahameera. Guyyaa har'aa waaree booda hidhamtoota kanneen bakka duraan turan deebinee argachuu dadhabne kan jedhan maatiin isaanii gara mana hidhaa Qaallittii dabarfamuu dhageenya jechuun OMN itti himan. Miseensi maatii obbo Jawaar Mohaammed keessaa tokko akka jedhutti bakki isaan itti obbo Jawaar Mohaammed fi Baqqalaa Garbaa fi akkasumas hidhamtoota hafan kanneen hidhan bakka yakkamtoonni magaalaa Finfinnee kanneen yakka ajjeechaa, yakka hannaatii fi yakka kanneen himatamanitti akka hidhaman dubbataniiru. Haala nageenya hidhamtoota namoota qaalii kanaatiif sodaa guddaa keessa jiraachuu OMN dubbatanii jiran. Obbo Jawaar Mohaammed fi obbo Baqqalaa Garbaa fi Hamzaa Booranaa buufata poolisii federaalaa kutaa Qorannoo Meksikoo argamutti hidhamuu turan. Kabajamtoota fi hordoftoota keenya waan na dhaggeeffattaniif galatoomaa hanga qophii biraatti walitti deebinuu nagaatti na tura.